Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warreen afaan koo dhageessan cufti keessaniyyuu hordoftoota Boonee Entertainment akkam jirtu nagaa keessan aan obboleettiin keessan Boonee Entertainment nagaa kooti galan rabbiif haa ta'u. Yoo yaa isiniin jeetiin jira baga nagaan gara mana Boonee Entertainment dhuftan warroonni mana Boonee Entertainment dhufne Boonee Entertainment dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundaati warri dhuftan ammoo like share comment gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa. Har'a viidiyoo kan biraatiin yookaan viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Baga nagaan nu eeddanii yoo isinitti tole viidiyoo kiyya like godhaa, share godhaa, yaada keessan commentiin boksiin nuuf kaa'u hin dagatinaa. Kallattumaan gara viidiyoo kiyyaatti. Distii keenya qopheeffannee jirra yookaan waan itti marqinu jechuudha. Dirqama daakuu keenya diimessuu qabna jechuudha. Ibiddarra naannessinee sababiin isaa tokkoffaa bilchina irratti nu hin dhibu. Darbiis immoo wanti biyya ormaa kun ibiddarra yoo ga'e wayyaa osoo bishaanitti hin naqeen dura asitti diimeffachuu qabna jechuudha. Waa hundaaf iyyuu nu gargaara. Tokkoffaa bifti isaallee hin bareeda. Addaatii nama hin jibbisiisu. Akkuma kanallee ammoo dhumarratti gaafa hojjennu bilchinaaf badaa hanga kanatti yeroo nurraa hin fudhatu jechuudha. Isinii galeemi akka kanatti hanga nu ga'u anumaaf siistariidha. Namni baay'een hin jiru. Jarri kiyyallee waan nuti goonu kana hin jaallatanii akkuma nuti godhannuuf nuuf eeyyamu malee ofii isaanii hin nyaatanii jechuudha. Niitittiin garuu waxiitti isin faana nyaadha jettee turte jaartittiin. Nyaattuu hin beennu. Kunoo akkuma argitanii bifti isaa kana fakkaatee jira. Diimessinee jechuudha. Ibiddarra naannessinee diimessinee asitti buna danfachaa jirra. Dumbusheen akka buna jaallattu hin beektanii. Siistariinis dumbushee lammaffaadha. Walumaa galatti maazariin otoo buna dhugduu nu deesse fakkaata. Kunoo dhumarratti gaafa ibiddaan diimessinee baafannee gingilchinee maaliifi inguraan godhataa waan ta'eef yookaan immoo habba godhataa jechuudha. Sababa ibiddarra taa'eefi kanaaf asitti gingilchannee jedhama meeqala qodaa nuuf kolchaa. Ani akkan beekutti gingilchinee jenna. Dhugaa dubbachuuf ani marqa baay'een jaalladha. Maaliif akkatti jaalladhu hin beeku garuu. Kunoo kana fakkaata. Marquutti jirra. Wanti ittiin marqamu kun garuu harka kiyya nama kuffisaa. Egaa lama jaallatanii marqaa jaallatanii immoo wanta ittiin hojjetan sana hin jibbaniin ulfaatalleedha. Ulfaachuurrayyuu xinnoon beektanii egaa dhagni keenya kun gara ijoollummaatti gad deebi'ee haa ta'u harki keenya waa xiqqoo hin danda'u. Bishaan keenya itti naqannee kunoo marqa affeellee jettee ati jaafee. Ani garuu marqa marqanii ittiin beekaa. Marqa affeellee viidiyoo haadha jaafee qaa daawwadhaa. Warri ati jaafee eessatti akkas jettan jechuudha. So marqaan keenya kana fakkaata bilchaachuutti jira. Dhadhaan keenyas kana dhadhaa biyyaati. Nu jalaa dhumee jira muuti. Hanga nu futtishuma kana ija keessa laalleeti barbareetti baay'isnee akka nu jalaa dhumneetti jechuudha. Marqi dhadhumaan mi'aa. Haa ta'u garuu immoo hin jiraa miire. Barbareenis kanuma Itoophiyaati. Kanuma biyyaa jechuudha. Dhadhaan keenya xiqqoo waan ta'eef barbareetti baay'isa. Namoonni tokko erga marqa baasanii dhadhaa kana marqarra kaa'anii ani garuu marqa kana iddoo sanatti jechuudha qofaatti shunkurtii adii itti dabalee akkas godhee natti tola. Marqi keenya bishaatee jira. Baasnee jirra kunoo kana fakkaata. Maashaallah jedha. Kottaallee nyaadhaa. Barbaree akkuma sana isin jedhee tokkoffaa dhadhaan nu qusata. Darbee immoo barbaree badaa nama hin gubu. Dhugaa akka ajaa'ibaatti midhaa. Egaa jechuun abbaan waan hojjete inuma jaja beektanii. Barbaree immoo jalqaba isinitti mira dhadhaa qusachuudhaaf baay'isne malee dhadhaatti hanga kana barbareen hanga kana marqaatti hin baay'atu. Haa ta'u garuu kan qaban. Innaa hordoftoota kiyya marqi kiyya har'aa kana fakkaata. Obboleettii kiyya duukaa nyaadhe. Dhugaa dubbachuu fi gamanumaanii madaamii kiyyallee galateeffachuun hin fedha. Akkuma kanallee rabbiin hundumaa danda'u haa galatuumu. Maaliif obboleettiin kiyya
kan isheen turte Beeruuti. Beeruutitti aarsaa hedduu kanfaltee yeroo dheeraaf illee bilbila hin qabatiin turte. Erguma bilbila qabattee immoo baay'ee gadi qabamaa turte jechuudha. Garuu erga mana kana dhufte yookaan erga biyya kana dhufte waan hundumtiyyuu sirratee fi galanni rabbiif haa ta'u kontiraata teessee kun torbeetti al takkaa boqonnaa ba'uu dandeessi, sanbata ba'uu dandeessi. Wanti xinnoo wal nu jala darbee kan kiyya boqonnaan kiyya jimaatarraa kan ishee immoo sanbatarra. Isuma kanatu wal nu jalaa darbee malee wanti isheetti badee hin jiru. Namni kamiyyuu immoo wanta kaleessa tokko wanta darbatamaa ture miidhama kaleessaa sana keessatti yoo obsee fuuldura isaa ifa guddaatu jira jechuudha. Dhugaa rabbi tokkicha amma fakkeenyaaf yeroo ishiin kanaan dura aarsaa ishiin kanaan dura kanfalaa turte waan hin beekuuf ani amma yeroo ishiin biyya kanatti akkatti firiideemitti akkanatti qaamaa ishee harkatti baattee waan hundumti haalli mijatee fi miindaan ishee akka ijoollee injiraa miti baqa. Miindaan ishee jechuudha. Miindaama noormaalii miindaama sirrii kanfalamaa fi kana jechuun kiyya namoonni kan bilaasha hojjetu jechuu dandeessanii ijoolleen tokko jechuudha warri kontiraata hojjetanii miindaan isaanii yoo baay'ate 1,100 caalaa 200 caalaa hin darbu jechuudha. Yoo turan illee hanga tokko irratti dabaluu danda'anii isa kanaaf waan hundumtiyyuu kan mijatee fi kaleessa obsuu isheeti. Darbuu kaleessaa sana yookaan immoo dhiphina kaleessa rakkina kaleessaa sana gadi jettee dabarsuu isheeti jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyoof haa galatu. Ishee duukaa akka kanatti kolfinee waan nyaachuu yoo dhiisneyyuu dhuguu yoo dhiisneyyuu akka kanatti wajjiniitiin man tokko keessatti iddoo tokkotti madaamiin kiyyallee naaf eeyyamtee warri kan isaaniillee makiinaa isaaniitiin fidanii barri irratti buusanii deebi'anii galgalallee makiinaa erganii fudhatanii akka kanatti kana hunda kan mijeessee rabbi tokkichaa jechuudha. Innaa galanni isaaf haa ta'u rabbiin galitti illee ammoo madaamii kiyya jechuudha. Guyyaa tokko otoo fuula nutti hin guuriin guyyaa tokko osoo obboleettiin kee har'aa borii dhufti naanii jedhiin yoo isheen torban lama torbee sadii yoo isheen geesse yoo obboleettiin kee maal taate naan jechuu eegaltee jechuudha. Dhugaa rabbi tokkichaa. Kanaafi isheen illee jaraan gaditti naaf haa galatuumtu akka kanatti ammoo marqa kana nuttis mi'aayee nyaannee kolfinee akka kanatti baqa akaayii madhakaannee bishaan immoo walii laannee iyyuu iddoo tokkotti teenyee ooluun keenya baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Maaliif carraa kana kan hin qabne namoota baay'eetu jira. Bilbilaan wal arguu kan hin dandeenye iyyuu kan qaamaan nama baay'eetu jira jechuudha. Innaa kanan isiniin jedha hordoftoota kiyya marqi kiyya kana fakkaata. Marqa affeelee jettee haati jaafee yeroo darbee akka safara keenyaatti marqa affeelleen jennu nuti. Marqa marqine yookaan marqa marqama jedha malee akka naannoo keenyatti marqa affeellee kan jiru'anii haadha jaafirra nagee jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo wayii tokko dalagdee warroonni viidiyoo ishee hin laalle dhagaa laala. Marqame jenna malee nuti marqa affeellee hin jedhamu jechuudha. Kanaafi amma dhaqaatii viidiyoo haadha jaafee sana marqa haadha jaafee ilaalaatii kottaa marqa boonee ilaalaatii koomentii isheedhaafis kaanaafis kaa jechuudha. Akka irra deebinee marqinutti ageessanii jirtanii. Amma kan nu hafee anaaf kaayyooftuu bidhaa jechuudha. Guyyaa tokko aniif kaayyooftuuf wal dorgomuun keenya hin oolu. Walumaa galatti namni kamiyyuu akkuma bifa isaa addaa akkaataan hojii isaa walii addaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan nuti akka kanatti midhaayee nyaanne kun amma dhugaa dubbachuu fi ani kaleessa zuhurii salaataa booda kan nuti marqa kana nyaanne ilaa hanga ammaa jechuudha. Iraatii ta'ee ittiin bulee waan nyaatamu dhibameef osoo hin taane na hin beelessine jechuudha. Akkuma nyaadhe yeroo sana akkuma natti tole nyaadhetti akkuma quufetti bulee ganama akkuma beekamu akkuma isinuu beektanii akkuma namoonni tokko jaallatanii Neskaaffee dhugee laamammaa reefan misaa nyaadhaa jechuudha. Amma sa'aatii meeqa? Sa'aatii 4 akka Dubaaitti. Akka Itoophiyaa sa'aatii 9 jechuudha. Akkasii ennaa kana isiniin jechuu barbaade kan natti mi'aaye kun immoo nama biraatti mi'aawuu dhiisuu danda'a. Because namni kamiyyuu akkaataa fuuli isaa adda akkaataa hojii isaallee adda waan ta'eef jechuudha. Waan ani bilcheessee namaa kennu kuni namni immoo akkaataa itti bilcheessee anaa olitti mi'eessee anillee ammoo nama hambiraatii olitti mi'eessee yookaan nama hambiraatii gaditti mi'eessee akkaataan hundumti akkaataan hojii keenya walii addaa jechuudha. Isinii galee sanas ta'e kan ammoo marqina nyaanneera akka ajaa'ibaatti yeroo biraas ni marqinaa. Dhageessanii jirtanii marqa baay'een jaalladhaan durattuu baay'een jaalladhaa. Garuu amma kana duratti illee maazariitu nuuf marqaa. Amma garuu ani yoon marqu harka kiyya nama okkuba. Harka kiyya nama okkubaan fakkeenyaaf jechuudha. Akka aadaa warra Arsiitti marqa kana marqi kun bakka guddaa qaba.
keessummaa isaanitti dhufee yookaan keessummaa ajaa'ibaaf marqa marqan isaan. Akkuma kanallee nama jaallataniif marqa marqan. Kanaaf amma ijoolleen amma biyya ormaa turanii gaafa biyyatti deebi'anii qoda xuwweetu jiraami kan itti marqamu. Qoda qabama jechuun kan itti marqamu jechuudha. Akkamitti muka sanaan akka marqamu hanga dhaqee baramutti baay'ee ulfaataa jechuudha. Amma kaleessa waan itti marqeessuun harka kiyyeen okkubsiyanaan jechuudha. Yeroo tokkoffaaf immoo miti kana marqe. Walumaa galatti oduu isinitti baay'isu marqi keenya kan fakkaataa jechuu barbaade yoo feetan koottaa isiniif marqa keessummaa ta'u nu ammoo fakkeenyaaf marqa mana keessa yaanii marqa maamila marqan beektanii meeree fakkeenyaaf buna jechuudha. Buna ollaaf danfisanii fi buna qocqocee gadi qabanii danfifatanii maatii wajjin yookaan ammoo abbaa warraa wajjin yookaan ammoo obbolaa wajjin yookaan haadhaa fi abbaa walii wajjin buna dhugan tokko beektanii buna xiqqoo jechuudha. Buna ollaatiin ala. Kanaaf marqi kunillee marqa mana keessaati waan ta'eef marqa keessummaa immoo kanaa olitti dhadha bichaatiin kan haadha barbareetti baay'isee kana jechuudha. Bakka dhadha bichaatiin marqee isin nyaachisuu hin danda'a. Kanaafiyyuu koottaa isin jechuun barbaade isin jaalatamtoota. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee taa'ee jaansin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee taa'ee jaansin argaa.